Ega mashallah timirri seenee jira. Bismillah alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuuni kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota kiyya obboleeyyanii fi obboleetti wanti jirra jirtu baga jiraattanii isiniin jedha. Baga rabbi sa'aatii kanaan isin ga'e. Mee akkam jirtaniin isiniin jedha. Kanatti aansee waan babbareedaa tokkoon isin agarsiisuudha. Gaafii keessa yeroo baay'eeti jechuudha. Immishaa kan amma fidee dhufe alhamdulillah. Obboleeyyan kiyya timira yeroo baay'ee nagaafataa turtan hatta ofii kiyyaa bira tare gaggaafataa ture jechuudha. Obboleetti tiyya simbollee seene moo akkamii na caalaa situu nama beekaa daambanyoota si beekaa jedheeni sitti illee dawwalee gaafachuu ture. Hin seene naan jechuu turte jechuudha. Maaliif timirri ka duraaniitii miti ka ammaattu bareeda ka duraanii goggogaadha ammallee timirri saadiin kun jechuudha. Kanaan hin dhufe jechuudha. Isa kana kiiloodhaan bakka barbaadan isin geessa ka jumlaa barbaadanillee jechuudha. Kartooniin kiiloo 10 kan mootuyyuu charchaarotti barbaadan immoo kiilooniin isin geessa isin jedha barakallahu fiikum. Egaa akkasii obboleeyyan kiyya wanni ani isin jechuu barbaade wanni isin qabadhe ani dhufeetiin isinitti himuu fedhe isa kana asumaan jechuudha. Addis illee seenee jira kabara kana jechuudha. Kabara kana mootuyyuu isin arguu dandeessan jechuudha yeroo inni itti bahetti jechuudha. Akkas obboleeyyan kiyya meeshaan kun isa bordeemu hiikelle isin agarsiisa garuu ammaaf hiikaa hin jiru dadhabbii qaba deemee amma katamaa dhufe waan ta'eef boqannaa fudhadhee inshallah akkasitti hiikaa isiniin jedha. Obboleeyyan tiyya kaasatan obboleeyyan shamara ramadaanni deemee as ga'ee warroonni qadaa qabdan ofirraa baasan dhaamsa obboleetti teessaniiti. Akkas anillee san dhiibaa jira waan ta'eef dadhabbii qaba isuma dhugaa isiniin jedha. Maal akka tatta'e maal akka tatta'e kana malillee ka hafellee hin jira jechuudha. Isin agarsiisa. Kana mootuyyuu waan daddaffitti namoonni illee itti hajamaniif akkasumallee yeroo dheeraa nagaafataa turaniifin isin agarsiise jechuudha. Akkasii obboleeyyan tiyya. Ka shorballee jechuudha. Midhaan shorbaa garbuu akkasuma hayyisaa jechuudha. Kana warroonni itti dabalatu barbaadaniif ajajatu barbaadan buna shukkara tahee akkasuma fiintuu fi hasiira garaagaraa tahee dhaqqabadhaa isin geessuuf qophiidha. Obboleettiin teenatuni kaleessuma naa dubbistee kalee ergattee har'ammootuyyuu bitee fi jira jechuudha. Xumuree jira. Borimootuyyuu yeroo geessullee isin agarsiisaa isiniin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyyaa har'aaf viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu haganuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laayikii sheerii yaada keessan gaggaarii koomentiin nu kennaa isiniin jedha obboleeyyan. Asitti obboleeyyan kiyya tariika isaa isinitti agarsiisu ture jechuudha. Amma ta'uu isaa amma bahuu isaa jechuudha. Akkasii gaa inshallah rabbiin nama nagahan ga'ee nagaan soomatullee nu haa taasisu warra maatii ofillee gammachiisu sin haa taasisu. Kiiloo takka kiiloo 2 kiiloo gimmaasha hatta ruubilleen waan dandeettan waliin gammachiisu dandeettanii biyya keenyatti immoo timirri baratamaa miti garuu amma jechuudha akka nama sangaa qalateetitti ilaalan jechuudha yeroo lulluuqii yeroo timira lulluuqqatan timira baay'ee bareedaadha ka na akkas isiniin jedha abbaan dandeettan maatii keessaniin gammachiisa ka dandeettan immoo ammallee rakkataa irraa ergaa fi sadaqaa godhadhaan isiniin jedha wallahi dureessa kana gammachiisurra hiyyeessumatu irratti gammada nama timira akkana 2-3 bitatu danda'u kaartoonii kana 2 kennuufirra kiiloo takkitti jechuu rakkataa yoo kennitan obboleeyyan kiyya osoo danda'anii firima takka ramadaana kana guutuu firima takkaanu sadaqatanii waa tole qalbii isaanii tagammaddu sun jechuudha yookaan miizaana hasanaataa irraa ulfaattuu miizaana irra kaaftuu miizaana taati jechuudha. Ka dandeettan ergaa fi ka dadhabdan immootuyyuu jechuudha. Viidiyoo kenna laayikii sheerii koomentii nu godhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya baarakallahu fiikum. Akkasii alhamdulillahi rabbil aalamiin wallahi maashaa Allah. Durallee hin dhufama isiniin jedhaa ture obboleeyyan kiyya eeggadhaa isiniin jechuu ture miti sesseenaa jira jechuudha. Garuu ammallee baay'ee seenee lafan geenne kunuyyuu kalee galgala seene nuun jedhan jechuudha. Wallaahi dubbii haqiitii wanni isin sobuufillee hin jiru isiniin jechuu barbaadeeti garuu kabayeen jira. Kama baranaati jedhanii isaan xiqqoo waagaa irra gadi anas godhanii gurguraniyyuu jechuudha. Kanarra immoo waaga wuddillee ta'u kama baye kana wayya ka amma dhufe wayyaa ka baranaa kana wayya ka baye sanirran isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Fayyaa namaa fi hatta mandara ijaatiifuu isiniin jedha. Akkas obboleeyyan kiyya viidiyoo isinitti dheeressuun barbaadu akkuma dura isiniin jedhe jechuudha. Agatti matana laayikii fi sheerii fi
waan jejjedhan san taasisaa isiniin jedha baarakallahu fiikum. Egaa walitti deebina rabbi nagaa walitti nu haa deebisu haga viidiyoo biraatti walitti deebinu tika rabbi keessa naa turaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.